Kun sagantaa marii sarara odeeffannoo suna seenaati hordoftoota keenyaa sagantaan keenya kanarraa amma eegala. Dooktaroonni Juhaar, obbo Biraanuu Baldaa fi obbo Daawit Dheeressaa keessummoota keenya mari'arraa keessatti argamanii jiru. Anis barbaada teessisaa kanaa sagantaa marii kanaa gaggeessuudhaan isin wajjiniin turraa nu hordofaa. Burburi lafa baddaa kootichi garbuun tolchu nuugi facaasan malee eenuugi facaasan malee nasobdee nasosobuu faatillee yaada qabda anoo sirrattuu bare Udah sinufi malu adum biyor manitu wadi telembaritu samnuramo galani ya entitu aje chane salitu ijolen oromia keran saroro didu Ulultu mana basa lenki mani dagala utatan ala bula halbecho mafkarani dibi nama murah bagi sente jadi gadin kangara male kamakaf bakkan kabdu ukanaf lammi gurgura akanafunu gurgura Barayu ye nol kalte yartu nama dorsisa keetin urorisa mahudalti alagan hada yesa bochisa samsi subarte hinabdu anarkake isumafta bodensa asumafta abonisa harkan kenin dinati ajesidu imana abba ajese ilmo jira gedirsuuf gara lafunu fafa lafnu gara ira bore bafatu makala minadatu gara malina rafa ilmo bofuma siarkanya tu sormuma summi kesa facase Sabaku addan baasee nutu beekanne kunoo gocha duguggaa sanyii dhaloota kutu nurratti raawwachuu fi muddee jabeeffatanii falmachuu qofa fallee gobi Keessummoota keenya dooktaroonni Biraanuu fi Daawit baga nagaan dhuftan. Galatoome barbaada baga nagaan nu eegde. Galatoome barbaada. Bareeda marii keenyarraa mata duree tokko irratti xiyyeeffannee adeemsifna. Akkuma yaadattanii namuu quba qabu adda bilisummaa Oromoo marii gumii sabaa yookiin walgahii gumii sabaa kan hidda biyya keessa galee lammaffaa gaggeeffatee jira torban darbe keessa. Isa kana marii gumii sabaa deemsisuu gaafa bitootessa 16 amma 18 bulii sadiif ture walga'iin suni walga'ii sana xumuratti aansee ibsa barruudhaan baasee qaba. Ibsa barruudhaan boodammoo ibsa karaa ayyaduree adda bilisummaa Oromootiin gaazexeessitootaaf kennametu jira. Kanaaf sagantaa adeemsa cabsata sadii qabu kana keessatti ibsi gaazexeessitootaaf kenname cuunfaa sanaa waan ta'eef achirraayyee eegallee marii keenyatti seenna isa duraa fuuldura isa maal akkamitti mariin deeme maaltu ta'ee otoo hin ta'in ibsuma keessatti ijoollee tuttuqaman
tokko tokko kaafnee ilaalla marii keenyarraa keessatti. Irraa deemuudhaaf ijoowwan sana kaka'an sana isinii tuttuqeetaniin gaafitti gaafa seenne isinis keessa deemtuu jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo akkuma jedhee bitootessa 16-18tti walgahii deemsifatee walgahii sana keessatti ijoo adda addaa kakaasee ilaalee jira. Isaan keessaa bu'aa bahii waggaa tokkoof ji'a ja'a iddaa hoogganni isaa sonaa'ee biyya keessatti galee hojii eegalee qabsoo karaa nagaa filatame kana eegalee booda keessa turame kaasanii jiru. Dhiibbaa hidhaa fi dhiittaa mirga namoomaa yookiin uggura hojii irratti mootummaan sun kaa'ee fi kaa'aa jiru ilaaluu isaanii tuqanii jiru ibsa gaazexeessootaaf kennan keessatti hidhaa hoogganoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo irratti waliigala uummata Oromoo irratti mootummaan sun deemsisaa turee fi deemsisaa jiru ammallee itti jiru kaasanii ilaalanii jiru. Wixinee mootummaan biyya sanaatti gara fuulduraatti uummataan utubamu hordofuu qabu. Hojii wixinee mootummaan biyya sana keessatti utubamu uummataan filannoon kun waan deemu ta'e utubamu hordofuu qabu. Adda bilisummaa Oromoo dabalatee wixinamee fi akkasumas manifestoo gara fuulduraatti bahuudhaaf jiru irratti gumii sabaa mariidhaaf taa'e kun ilaaluu isaatu ibsa keessatti ka'e. Filannoo 2020 ilaalchisee hariiroo boordii filannoo fi adda bilisummaa Oromoo jidduu akkasumas dhaabolee siyaasaa biyya sanaa keessatti socho'anii fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jirus gilgaalamuutu ka'e. Rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biyya sana keessatti mul'achaa jiru kaasanii ilaaluu isaanii ibsa gaazexeessitoota sana keessatti tuqanii jiru. Tumsa dhaabolee siyaasaa Oromoo jidduu fi adda bilisummaa Oromoo waliin qaban kan gamtaa federaalawaa dimokiraatawaa jedhu jiraachuu kaasanii jiru. Akkasumas tumsa adda bilisummaa Oromoo fi dhaabolee siyaasaa sabaaf sablammii biyya sanaa keessaa wajjin adda bilisummaa Oromoo qabu kaasanii jiru. Danqaalee hojii mootummaan biyya sana bulchuu kaa'aa jiruu fi kaa'aa ture kaasanii ilaalaa jiru. Dhaabilee siyaasaa sirna duraanii darbe sirna Haile Sillaasees haa ta'u sirna mootummaa nugusootaa yookiin kan sirna dargiitiin fuulduraa sana deebisanii uummata irratti fe'uudhaaf socho'aa jiran adeemsa isaanii kaa'amee ilaalamuutu ibsamee. Ammallee qabsoo karaa nagaa jabaatanii fi cichanii itti fufuudhaaf akka dhaabatti fi uummanni illee sanumarratti sanumaaf qophaa'uu akka qabutu ibsame. Command postii biyya keenyarraa seermallee waggaa oliif taa'ee jiru miidhaa uummatarraan ga'ee fi ga'aa jiru hubatamee deebi'ee akka mootummaan sun ilaalu gaafachuu isaanii walga'iin sun gaafachuutu ibsame. Sarara bilbilaa fi intarneetii keessumaa yeroo kanatti yeroo addunyaan dhibee haaraadhaan sardamtee jirtu kana keessatti uummanni keenya mirga odeeffannoo argachuu mootummaa sanaan ugguramuun sirrii akka hin taane fi atattamaan wanti sun malaaf fala akka argatu kaasanii gaafachuu isaaniitu ibsame. Akkasumas dhimma hidha Abbayyaa kaasuu fi dhibee koronaa ilaalchisee uummanni keenya of eeggannoo gochuu qabu irratti xiyyeeffatee qabxiileen achi keessaa fuudhe marii isaanii fi ijoo dubbii ibsi kenname sunii fi mariin taa'e sun ilaale keessaa amma tokkotu isaan kana. Isinis hordoftaniirtu jedheetuman yaada gaafileen ani qopheeffadhe kana keessaa waan ba'uu fi namaaf hubannoo isiniifis ka'umsa akka ta'uufanii kana keessa deeme jechaadha.
asirraa ka'een gara gaafii arraabsinii qabuutti seenaa. Kan duraa walga'ii gumii sabaa kana akkuma nama kaase namni hordofee jira, isin hordoftanii jirtu. Yoo hordoftaniirtu jira ta'e akkamitti ilaaltanii maaltu irraa hubatamaa kan jedhu gaafiin duraati. Mee dooktaroonni kanarratti yaada nuu kennu. Baay'ee fayyaa ta'e barbaada. Haala waliigalaatti walga'iin gumii sabaa eega addi bilisummaa Oromoo biyya galee faraqaa lammaffaaf godhe waliigalatti wanni inni nama akeeku yoo jiraate haalli karaa nagayaatiin qabsoo geeffamuudhaaf deemuu danda'a. Hirmaannaa siyaasaa bal'isuudhaan namuu irratti hirmaatee gara humnaarraa gara nagayaatti murtii ummataatiin rakkoo biyya sanii hiikuudhaaf akeekni mootummaan kun lafa kaayyatee faallawaa akka jiru walumaa gala biyyattii keessattuu mootummaan kun ummata Oromoo adda baafatee miidhaa daangee hin qabne irra gaggeessuu isaa kara gaariirraa kara yaadamerraa hawwii qabamurraa gara haala fokkotaa haala jibbisiisaatti haala hammaataatti haala diigamiinsa biyyaa fidutti illee akeekkatetti gara sanitti deebi'aa jirraa waliigalatti kuni uummata Oromootiif uummanni Oromoo illee akka ifin irraanfanne warraaqsi inni yaadame akka karaa irratti gufatee jiru karaa ni deemna jaamee fuuldura deemama jaamee yaadamaa ture odoon tahiini karaa duubatti karaa sirna bara Minilikitti karaa sirna bara Haayile Sillaaseetti karaa mirga uummanni haga ammaa goonfate qabeenya isaatiin humna namaa isaatiin gargaaramanii mirga hanga ammaa qabsaawee inni buufate fuudhuudhaaf akeekamee gara hamaatti akka deemaa jirru waliigalatti akeekaa yoo keessa seenne tokkoon booda osoinaa jarri keenya kunis waan walumaan haa dhageenyu haala gaariidhaa miti uummanni keenya illeen akka hin daganne kan rafe illeen akka hirribaa ka'u kan ka'e illeen akka sossoohu ammarraa eegalee akkatti yaaduu qabu gara fokkotaa gara hamaa gara rakkinaatti gara diigamiinsaatti akka deemaa jirru akeeka waliigalatti. Fayyaa ta'eon galatoomii akkasuma akkuma akeekanatti seensa kana namooyyuu jaallan afanis gabaabsaniitu na ibsu jennee jirra. Jennee yaadnaa mee biraan waan itti dabaltu waan onneen kaasirratti akkamitti adeemsa walga'ii sanaa fi ibsa ayyudureedhaan kenname keessatti hubannoon jiru akkamitti ilaalte? Ulfaadhu obbo Barbaada. Dhugumaani doktoroonni wanna jedhan keessa guutummaa guututti tuqan jechuun barbaachisaa ta'e odoo jiru waan ayyudureen tanaan dura kora duraanii keessatti dubbatan tokko amma dhugoomsanii uummata Oromootii ibsa godhaniitoo jiru. Egaa saniin booda abbaatu of mara jedhe boofni kan jedhudha. Maaliifii hayyudureen yeroo sanii nuyi kan galle isin abdannee galle isin abdannee dhufne waan qabnus immooyyuu hundumaa harka keessanitti dabarsineetoo jirraa waan jedhudhaan dabarsan. Kuni guutummaa guututti Oromoon beekuu qaba. Maaliifii akkuma yeroo sanii biyya seenaniini waraana adda bilisummaa Oromoo dabarsaniitoo harka Oromootii fi abbaa gadaatitti dabarsanii kennan. Saniin booda wanni tokkollee harka isaanii akka hin jirre dhibbaa dhibbatti yeroo hunda ibsa kennaa turan. Amma immooyyuu maalinni wanni isaan himanii sabatti baana jedhanii waan nu barbaachisuun baay'ee dadhabnee baay'ee hundumaa waan nu malu hundaa goonee jirra. Yaa uummata koo kunoo kanaan booda ka waan qabsoo ta'e hundaayyuu finne mana keessanitti keenyee jirra. Manatti isin harkatti laannee jirra. Kanaaf hireen keessanii falmachuudha. Haqa keessanii gadi baataniitoo dubbachuudha. Harka duwwaas taatan akkuma jirtani. Egaa isaan harka duwwaa jiran yeroo ammaa kanatti maaliif waraanan gargar kutanii
akka isaan waliin qaqqabne godhanii to'annaa hunda bitaa mirga isaanii xaxanii halkanii guyya isaan jala deemanii bakka isaan ba'an bakka isaan galan hundaayyuu to'atanii waan jiraniif waa tokkolleen waraana adda bilisummaa Oromootiin akka wal qunnamtii hin qabne dhibbaa dhibbatti argisiisanii amma kunooti nulleen akkuma keechan kan harka duwwaa jirra waan isinii malu gochuun mirga keechan kabachiisuun isin waan dandeechan godhaa jedhanii dubbatanaayyuu direen jecha kana gaa Oromoon waan gochuun irra jiru abbaatu irratti of eega. Lammataa ammoo waan ummata keenya irratti ta'aatoo jiru yeroo ammaa kanatti mootummaan goolessituun tuni yeroo ammaa kanatti poolisoota leenjiftee hamma balbala namaati irratti dhaabdeetoo jirti. Inni sun maal argisiisaa? Saba keenya irratti dhibbaa dhibbatti yoo nuyi filanne isin ajjeefna waan barbaane goona jecha ummata keenya gooluudhaaf qophaa'anii waan jiruufi diina balbala kee duratti dhufee hamma humna keetii ofirraa ittisuun kana baraa jedhanii lafa kaa'aniitoo jiru. Egaa ummanni Oromoo garuu maal gochaa jirare? Nus maal gochaa jirrare? Kana kaa ittumaan wal qaraa, ittumaan waliin haasawaa, ittumaan diina keenya kuni diina biyya saniiti. Diina biyya sanii duwwaa odoo hin ta'in diina ollaa, diina lammii wal ficcisiisaa, gosaa fi gosa, lammii fi lammii, ollaa fi kaan walitti naqaatoo bara isaanii dheereffachuudha warra deeman kana karoora gita bittaa qajeelfatanii warra deemaa jiran kana ummanni biyya sanii guutummaa guututti Oromiyaas yookiin immoo warri ollaa keenya hundi walgaree taanee walgarreeffachuu dhiifne kun amma Amaarattuu darbanii Amaaraa utumaa jiran. Egaa maal eegan kanaan booda ummanni biyya sanii abbaa xumura kanan jedhuuf kanaaf hiree keenya hundi keenya galma tokkotti qabamneetoo jirra. Abbaan irree akkuma dursan saba biyya sanii san caccabsanii humnaan eenyummaa isaanii akka hin beekne doofaa taanee akka jiraannu akka waliin barannee biyya sanii guddifne biyyi sun yeroo hundaayyuu saboota muraasan saba sammuu hin qabne saba biyya sanii fi naannoo saniif hin naane warra ergamtuu alaa ta'aniitoo deemanii akka bulu gochuudhaaf qophii isaanii xumuranii waan jiraniif sabni naannoo sanii hundi ka'ee waan kana xumuratti godhuutu irra jira. Diina nurra jiru kana fuunee lafaan dhawutu nurra jiran jedha. Kanuma gara kootiin yeroo ammaa kanatti mul'atu. Baay'ee galatoomii xiyyeeffannoon egaa akkamitti ibsaa kennamee fi walga'ii guumii sabaa deeme sana booda ibsaa Yudureen kenne akkamitti hubannee akkamitti ilaalamaa kan jedhu isa bal'ina isaa booddee keessa seenna. Daawit waan doktoroonnii fi Biraanuun jedhan irratti waan dabalatu qabda ilaalchuma akkamitti ilaalamaa walga'iin deeme sunii fi ibsi Yudureedhaan kenname sana keessatti maal hubannee kan jedhu. Eeyyeni akkattiin ilaalu meebi xiqqoo adda ta'uu ni mala. Maal seete walgahiin ta'e kuni ani milkaa'uu qabsoo Oromoo afaanfaajjii fi gaaga'amarraa hafeet dandamateet uummata isaa keessa taa'ee haala qabsoosaa maalirraa gara kamitti akka ga'e kan ibsiisuu fi kan abdii qabu ta'uu isaa natti mul'isaa jechuudha. Maalirraan kana jedhee akkuma beekamu qabsoon adda bilisummaa Oromoo qabsoon Oromoo kuni akka ilaalcha kootti haninni taliigamee qabsichi beektee mootummaa Tigree Hewaatiin hoogganamu Ihaadig ta'e kana caccabsee qeetti galchuu irraa otoo qaamni olaanaa ta'e adda bilisummaa Oromoo ta'e akka jiru qaama qeerroo jaaree jechuudha. Burjaaji'onoota qabsoo kanarratti ta'e hunda beektee hajaakii ta'eet qabsoon kun gara intaanitti adeemeet siyaasa olaantummaa qaamni diinaa irratti argate qaamni nama biyya bulchaa jiru kun irratti argate isa sana keessaa baasee qabsichi haqaa maal akka fakkaatu burjaaji'inni uummanni otoo hin beekiin qabsoon kun hajaakii ta'uu isaarraa of beekee siyaasarraa dandamachuusaa dhaabichaa
kan mul'isu ta'ee natti mul'ataa jechuudha. Kanaaf wanna kana qabsoosaa kana maaliif waa tokko godhuudhaaf siyaasa moonkee barbaachisaadha. Siyaasa moon barbaachisaa keessana keessatti cichoominni kee barbaachisaadha jechuudha. Dhaabichi kun burjaajina qabsoo Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo itti xaaraa bahe kanarratti godhamaa bahe olola irratti ta'aa bahe hunda keessa taa'ee achi taa'ee qabsoon warri faallaa qabsoo Oromoo afaaniidhaaf fakkeessanii gadi ba'an kun haqa iddoo hin jirre irraa waan hin jirre godhaa akka isaan jiran uummatichi rakkoon qabsoon kun qabu fi adda bilisummaa Oromoo qabsoo kana keessatti wanna inni haasaa turee fi tilmaamanni Oromoodhaaf qabu ifa ta'ee ummatichaaf ragaa ta'ee ummatichi dhaaba kana caala akka hubatu akka deeggaru isa taasisee jira. Sadarkaa kana gahuun dhimma kana achi keessatti qabsoo kana baasaas walgahii godhatee waan adeemaa jiru uummata isaa hubachiisuun dandeettii sammuu siyaasaa fi of kennuma isaa mul'isa. Kanaaf qabsoon adda bilisummaa Oromoo godhe kun fi qabsoon walgahiin amma godhame kun dandamina siyaasaa sadarkaa tokkorraa gara tokkorratti kan nama ceesisu ta'uusaa na hubachiisa jedhee tanan laalaa jechuudha. Ayyee bareeda galatooma waan gaariidha gaarii hubannoo gaariidha. Kan gaafii itti aanutti isin ceesisa inni kun hin ga'a kanarratti waan inni dabalee jedhus waan barbaachisu. Walga'ii sana booda ibsaa gaazexeessitootaaf kenname keessatti ammalleen qabsoo karaa nagaatti cichanii deemsisuudhaaf murtii gumiin sabaa godhee jiraachuu fi uummanni illee kanumaaf akka of qopheessuu fi cichee itti fufu dhaamsa darbuudhaa argine. Kunis layyuun sagantaa qabsoo siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessattis hundeeffama isaatii qabee bara dheeraa kan wajjin ture. Qabsoon karaa nagaa filannoon dhabameeti qawween kaafame. Haala amma jiru kana keessatti murteeffatee galee bu'aa bayii waggaa tokkoof ji'a ja'aa keessa darbame warri haala taa'us argaa jira. Warri keessa taa'us akka sabaatti akka uummataatti argaa jira. Dhaabichi immoo hoogganichi immoo ofiifuu keessatti darbee har'ayyuu itti hidhamee hooggana isaatii amma sadarkaa gadiitti miseensiif deeggaraan itti rakkachaa jira. Akka hawaasattuu itti rakkachamaa jira. Kanatti cichuun akka imaammataatti gaariidha. Garuu immoo haala amma mootummaan karaan nagaa warra nagaa barbaadu wajjiniin, karaan nagaa warra nagaadhaaf hojjetu wajjiniin. Haala mootummaan biyya sanaan harkaa qaba jedhu itti deemaa jiru xiyyeeffatee keessumaa Oromoo irratti xiyyeeffatee nageenya dhoowwaa jiru keessatti hin danda'ama jedhamee yaalama. Akkamitti filannoon waggaa tokkoof ji'a ja'a gidiraa amma kanaa booda dhiibbaa amma kanaa booda har'alleen irratti xiyyeeffatamee marsaa amma sanaa keessatti qabsoon karaa nagaa duwwaan filannoo ta'ee murtii gumii sabaa sana ta'ee haalli biyya sanaa haalli mootummaa sanaa kanaaf mijataadha Dr. Omni. Laali haala karaa nagaan akka imaammataatiin qabsoonni biyyattii keessatti mootummaan aga ammaa labsii godhee dhaaba mormituu namni ta'e hundaa'uu farra mootummaati, farra nagayaati, baduu qabanii jee ibsa waliigalaa baasee hunda isaaniitti ittiin cufne. Ammallee akka imaammataatti deemaa jira. Amma wanni jijjiiramaa jiru inni nagaya ja'amu suni kanuma akka maqaa nagaya guutuu qabateetti namuu bahee walgahii godhatee walgahii irraa nagayaan galee nama filatee filatuu galee bifa sanirraa akkas ture namni irra guddaan kan eegaa ture. Akkasirraa mootummaan illee dhiibbaa ifa baase
yakka ati hin beekne waan ati hin hojjetin manaa baatee mana galuu gidiraa si godhu gara sanitti deemaa jira. Haala gara fokkotaa irratti deemaa jira. Bifti wanni kun namni hidhamuu ajjeefamuu ni jira. Namni immoo deebi'ee kana ammoo karaa nagayaatiin karaa dhaabaatiin qofa odoo hin jiin uummanni if ijaaree mootummaan kun karaa nagayaa duraan walii galame sanirraa deemuu dideetti jira. Kanaa jecha akkuma bara Abiyyiin duraa kana eenyuudha maqaan isaa Haayila Maariyaam akka isaan goo ayyaana irreechaa ayyaaneffatu ba'anii xayyaaraa fi helikoophitaratti kaasee nama fixee kasanirra bifa fokkotaatiin deemuu deema. Kanaa jecha waan haalli dhaluutu jira. Namoonni karaa nagayaa kan akka dhaabaatti karaa nagayaa yookaan inni Hindiitii fi Ingilizillee ilaalle namoonni karaa nagayaatiin qabsaawanii kan ajjeefaman, kan tumaman, kan hidhaman turan booda garuu nama kana moral value qaban turan warri kolonialistii adiin duratti. Maali South Africaattis kanumaatu ta'e guyyaadhaan nama ajjeesanii jiraachuun baay'ee fokkotaadha. Waan kana moral value warri charchiitii fi warri hundumtinuu warri addunyaa hundinuu warri tolfatanii turan warri South Africa rasaasa nama gurraacha qofa ajjeesu kan naman adiin ajjeefne. Kanaan itti fufuu barbaadanii turan garuu addunyaan hundumtinuu it is immoral jaan kana. Keessattuu warri gurraachi Ameerikaa Koongiraasaa fi Seenatara keessa jiran hedduu waan kana irratti hojjetanii immoral. Kuni waan hamilee ilma namaatiif jiraachuudhaaf gahaadhaamse moral. Warri biyya Afrikaa kun immoo gaantakaa biyya Afrikaa keessatti warra moral value'dhaaf gadi dhaabbateen qabu. Warra Haayila Maariyaam akkasumatti ajjeesee itti fufuu barbaadee ture biila Koongiraasa mootummaa Ameerikaatti fayyadu. Wanni mootummaa Ameerikaa keessatti tokko lakkinu karaa nagayaan filannuu karaa nagayaa ga'e qawweetti deemnaa jechuun mootummaa kanaaf karaa kannuu ta'a. Hanga imaammataan inni hin godhin. Ammoo kanaa jecha dhaabichi murteeffate sanii wareegama barbaachisuuf uummanni akka qophaa'u. Tokko karaa kallattiidhaa fi alkallattiidhaan ta'e mootummaa kanarratti qabsaa'utu danda'ama. Wanni mootummaan kun waa lamaan jiraata mootummaan Itoophiyaa. Sadaqaa biyya alaarraa argatuunii fi dinagdee Oromiyaa keessaa bahuun ni jiraata. Wanni Oromiyaa keessaa ba'an albuuda, warqee, buna. Fakkeenyaaf buna fa'aa fudhadhu. Yoo buna irratti gaazaa kubbaayyaa tokko irratti naqxee magaalaan bunaa ni kufa. Hin kasaara mootummaan. Wanni hundumtuu karaa Oromiyaa keessa yoo karaa Oromiyaa irratti cufte karaa Oromiyaa kana bakka kumatti cufuutu danda'ama. Wanni guyyaa tokko deemu guyyaa 15 irraa fudhachuu danda'a mootummaa kanaaf waraana isaa baase kunis qabsoodha. Kanaaf murannoo bilisummaa isaatii qabu uummanni immoo addunyaallee agarsiifachuu akkuma gaafa duraan sanii nama 5 nama 4 odoon ta'in millions march yeroo adda addaa uummanni keenya guu ka'ee mootummaan kuni akka inni jilbiifatee rakkoo Oromoo hiikuudhaaf yeroo ganna tokkoo fi jaajaa kana keessatti gusadi 4 caala uummanni keenya ka'eetu ture. Uummanni keenya ka'ee waan biroo tokko uumanii teenyee waliin haasofnaa mormitoota wajjin ka'anii uummata keenya hamilee cabsuudhaaf deebi'uu deemanii jechuudha. Kanaaf imaammanni mootummaa kanaa akka ilmaan abbaa gadaa jaamee godhoon ta'en farra ilmaan abbaa gadaa warra ta'an ta'uu isaanii beekee wareegamaafillee qopheessee bifa faca'an odoon ta'in bifa qindoominaan nama 2 fi 3 odoon ta'in miliyoonaan uummanni Oromoo yoo ba'ee mootummaa kana torbaan tokkotti jilbiifachiisuu danda'a. Wanni Oromoodhaan taane Itoophiyaadhaaf ta'uun ta'u. Waan Oromoo ta'e qofaatu Itoophiyaadhaaf ta'a. Nageenyinis akkasitti dhufa. Kanaaf uummanni Oromoo uummata guddaadha. Uummata imaammanni biyyi sun irratti hirkatee jiraatudha. Amma gaa nun ajjeesanii nagayaanii ilmaan abbaa gadaatti wal mariidhaan filannoo murtaawaa miti. Mootummaan kun mootummaa hadhaawaa aangoo isaarra turuu malee nagaya biyyattiifillee kan yaadaa hin jirre
sababa ifiifuu warra yakkaan cubamanii yakka isaaniirraa baqachuu barbaadanii ummata kanaaf ummata qubaan lakkaa'aman kanaaf odoo hin jilbifatin ummanni Oromoo wareegama barbaachisu kafalee irree isaa cimsatee jilbifachiisuu qabaadha. Amma kanaaf nagaya murteeffannaa jechuun haala deemaa jiru ummata hubachiisuudhaan. Namni Oromiyaa bulchuu hin dandeenye, namni Oromiyaa irraa gibira guuruu hin dandeenye, Itoophiyaa bulchuu hin danda'u. Itoophiyaa is useless. Oromoon kana barsiisanii maali Oromoon amma wanni isaan godhan namoota tokko qeeroo keessaa fuudhanii biriitti kannanii namoota Oromoo tokko aangootti kannanii deemu. Uummanni garuu justice rakkoo saba Oromoo hiikuu irratti xiyyeeffachaa hin jiran. Galaana malee garaa walitti yaa'u jetti Oromoon. Kana jechuun maali namoota Oromoo keessaa filanii unu abaluutu ministeera isinii ta'ee unu abaluutu piraayim ministeera isinii ta'ee Tasfaayee Dinqaarraa eegalee rakkoo uummata Oromoo hiikuu hin dandeenye kaabiyyiitus akka hiikaan jirre agarsiisa. Kanaaf rakkoon saba Oromoo justice wanni furmaata rakkoo isaa hiikkachiisuudhaaf haalli deemaa jiru haala fokkotaadha, haala hadhaawaadha. Kanaan odoo rifanne qindoominaan kaanee waliin socho'uu qabnaa jechuudha malee mootummaan kun yoo dirqame malee bishaan oloo deemu. Bishaan oloo deemu mootoraa yoo wal dhiiban malee hin deemu. Karaa nagayaatti mootummaa deemuu miti. Nagayarraa baqachaa jira. Roorroorratti hammaataati jira. Namarra roorrisaa jira. Mootummaan kun mootummaa ilmaan abbaa gadaatii miti. Mootummaa ilmaan abbaa gadaatii. Kanaa jecha Oromoo kana quba qabaadhu karaa nagayaatiin wareegama barbaachisu kafannee gar takkatti waan kana fullaasuu qabnaa amsajuudha akka ani hubadhutti. Bareeda. Kuni silayyuun akka imaammata dhaabaa adda bilisummaa Oromoo duwwaatti otoo hin ta'in akka aadaa fi duudhaa barsiifata Oromoottuu karaan nagaa filannoo biraa wajjiniin waliin dorgomu. Yoo rakkatan immoo tarkaanfii biraa jiraachuudha barbaachisa. Wanni akka gaariitti waan dhaabni dhallallee dhaabatee kana murteessee fi kaaftee ibsitee immoo qabatamaa wanti argaa jirru warra qawweedhaan ofirraa dhoowwu duwwaadhaaf safuu qaba warri kun. Maaliif safuu keessatti hin guddanne waan hojjetamu isaan ammarraatti waggaa 27 warra ajajamee ajaja namaa raawwatu. Ajaja raawwachaatti kennamaa turan sana immoo nama hidhuuf nama ajjeesuu duwwaadha. Muuxannoon isaanii fi barsiifanni isaanii kanuma Abiyyii fi warri isaan hoogganamu OPDO'n. Kanaafi Oromiyaa duwwaarratti uummata nagaa jaalatu kana nagaa dhoowwuu kan filataniifis nageenyaaf jecha wareegama ulfaataa akkanaa kan faluu uummanni Oromoo akka danda'u waan beekaniif malee warra qawweetti kaase hundayyuu biyya sana keessatti itti bu'aan jiran. Haa ta'u mee Biraanu mootummaan kun nagaa adda bilisummaa Oromoof hoogganni isaa miseensi isaaf deeggartoonni isaa edda gaafa karaan nagaa filatamee biyya keessatti sonaayee galeeti labsiin labse qajeelfamanni kennee hojjetamaa jira. Hoogganoota sanaa gadii kan akka Yaazoo Kababaa, Kaayyoo Fufaa, Milkeessaa Hirkoo dabalatee warreen biraa hedduu lakkoofsa hin qabne. Amma immoo gaazexeessitootaa fi hooggantoota abdii gaafachuu dhaqan achitti qabee warra ukkaamse. Dabalatee karaa nagaatti hojjechaa turan uummata kanaa wajjin. Keessumaa Abdii Raggaasaa haasaanni Gudar irratti godhe, haasaanni Baakkotti godhe, haasaanni Walisotti godhe. Iddoo hundatti iddoon dhaqee godhee mootummaa kanarraa gadoo akka hin qabne. Karaa nagaa duwwaa socho'uun akka barbaachisu. Har'arra dhaabbatee dhiisi yoo filatamee carraa mootummaa ta'uu argate illee adda bilisummaa Oromoo hojjetoonni mootummaa akka itti fufan. Waraanni sun waraana ta'ee uummata tajaajiluu akka itti fufu. Labsaa nama ture. Nuti iyyuu akkamitti abdiin liberaala hamaa ta'ee jechaa turre akka kanatti. Sanaafillee galata hin qabaanne.
nama uummanni deeggaru hunda qabee hidhuu ajjeesuu gidirsuu. Kanaaf Abdii Raggaasaa fakkeenya nama nagaa hidda gaafa galeetii hoggana olaanaa ta'e nagaa irratti hojjetamu qajeelfama kenne. Nagaan irratti hojjetamu iddoo dhaqamdumatti lallabaa ture hidhanii har'a gidirsaa jiru. Warri kun yoom amma yoomitti galaa fi tarkaanfii dhuguma karaan nagaa kun akka munneen jedhe akka dhaabni illee tamanee labsii ibsa gaazexeessotaaf kennee kana keessatti itti fulla'uu hin danda'ama. Mootummaan kun dhuguma warra nagaan galuu fi warra dammaqanii dhugaatu barbaachisa. Dhugaatu uummata kana fuulduratti fullaasa. Nuufillee nagaa kenna jedhu. Amma cuuqamanii isaan kana booda fayyuu hin danda'an. OPDO'n mootummaan amma biyyiin hoogganamu kun saree maraatuudha. Sareen maraatuu qoricha hin qabu. Akkamitti ilaaltamee? Maali atuyyuu jette lafa keechee doktoroonni illee tuttuqeetoo jira. Waan tokko hubachuun Oromoo irra wanni jiru wanni tokko duwwaadha waan gaariin. Waan nu qabnuu fi warri guddifamee diinan guddifamee harka diinatitti guddate wanni isaan beekan waa tokko duwwaadha atuyyuu kaafte. Isaan kan beekan qawwee duwwaadha. Abbaani obboleechi ajjeesee ilmi abbaa ajjeesee hangoo walirraa fudhatan malee takkaayyuu akka Oromoodhaa muudaan ulee walitti dabarsanii warra hin beekne. Kana Oromoon hubachuu qaba. Haa ta'ullee malee akkuma hayyuduree adda bilisummaa Oromoo jedhee fi akkuma ibsa baasaniini waan danda'amuun hundaanuu hin goonaa jedhanii isaan murteeffatanii too garasiin deematoo jiru. Garuu uummanni Oromoodhaa wanni beekuun isarra jiru warri kun nuu ta'aayii kan jedhu. Beektu harree ganama baddee galgala kurkuriin hin arguu kan jettu Oromooni. Ijoolleen kun gaafa achi as ba'anii Oromoon balleessite. Maal wanni balleessite? Ulee isaan harkaa qabanii akkuma ulee san lafa kaa'anii ulee kechan lafa kaa'ati. Isin nu duuba taati hojjedhaa jechuun hoggaa isiirra jirtu fuutee too muudata argeeche. Maaliif harka diinatiin warra harka diinatiin dhiiga ammaan Oromoodhaa dhiqachaa bari warreessa fuudhanii kara hangootitti dabarsuun hin barbaachisuu ture. Eegaa takkitti dabarte garuu wanna nu barbaachisu maaliin re'am waan ijoo hayyuduree adda bilisummaa dubbate san Oromoon beekuu qabdi. Lafa kaa'ee jira. Kanaan booda ulee qabatanii balbala kee dura jiran yaa Oromoo an dandeechuun gaara dandeechuun bakka dandeechuun ulee kan ofirraa ittisii jedhaniitoo jiru. Kana caala wanni isaan godhan hin jiru. Uummanni Oromoodhaa galaa fi hin galuu fi akkuma amma teenyetoo haasofnu kana eeyyan adda bilisummaa Oromoo siyaasadhaan moo siyaasadhaan moo kee addunyaan kaatee toosiif hin dubbattu Afrikaa keessatti kana beekuun sirrii. Jaaldaawwiin lafa kaa'ee jira. Qajeeltummaadhaan adda bilisummaa siyaasadhaan jara kana lafa kaa'eetoo jira. Garuu hin hojjetu siyaasan. Siyaasan keessatti dhugumaan wanni dhugaan jirtu suni hin hojjettu. Hamma ati qabdee macalaaftee harkatti qabattutti addunyaan siif hin mirmattu. Dhimma kee hin qabdu addunyaan. Kana Oromoon baruu ishiirra jira. Kana nusu hubachuutu nurra jira. Kanaaf maal gochuutu nurra jira? Wanni jedhutti akka gaariitti baakibba dhiyaa lixa akka gaariitti Oromoon irratti hojjechuu ishiirra jira. Qabsoo ishiidhaa kana xumuraan ga'uu ishiirra jira. Jara kana fuudhanii butuchanii lafa kaa'u duwwaadha. Hassanii achi mootummaa ce'umsaa hunduu wal ta'ee ijaaruu irra jira. Isaan illee kan keessatti argaman. Biyya san wanni itti gaafatamummaa qabu ummataan kan bu'uurfame mootummaan ce'umsaa ijaaramuu ishiirra jira. Malee filannoon kun waa tokko illee hin jiru kan hubadhaa. Dhibbaa dhibbatti qophaa'aniitoo jiru. Wanni isaan poolisii leenjisanii too naannoo Oromiyaatitti gadi naqanii fi maal godhuudhaaf jiru? Ijji gaara duwwatti hin argine bal'aadha of keessa baasi jettu Oromoon. Jarri kun qophaa'aniitoo jiru. Waan filannoon nagaadhaa kan jedhu kan isaan nagaatti amana. Beekan waan godhan. Achi keessa taa'ee uummata keenya affaffaajjii kan itti uumaa ture dhaaba biraa keessa seenee yeroo ammaa kana filannoo jecha warra utaalatoo jirus waanuma beekan jarri kun. Garuu arrabsoo akka barbaadnetti qeeqicha ol baanii
afaan guutuudhaan akka hayyu duree adda bilisummaa ta'oon tokkollee hin dubbanne wanna hammeenya mootummaa sanii. Wanna takkallee waan isaan godhan duwwaadha lafa kaa'i malee. Garuu dhaaba biraa keessa warri seenan warri jalee jaraa turanii ol baanii arrabsoon isaan arrabsanii wal arrabsaatu uummata keenya mataa laaqatu jiru. Odoo adabatanii ta'anii irra wayyu. Oromoon wanni ishiin isii baasu maali? Dhaaba ishii bakkaan geechi asiin geechi uummata dabarsee kenne kana qabsoosan gara nagaatiin waraana isaa hidhatee jiru san immooyyuu akka gaariitti bira dhaabbatee ta'u waan barbaachisaa ta'een murteeffatee tokko isaa hanala jirus kan keechisus murteeffatee ta'u waraana isaa akka gaariitti ijaaratee dhaaba isaa kana deeggarsa guddaa godhee fi galmaan ga'uutu irra jira gara kootiin nan jaalladha. Fayyaa ta'e galatoomi biraanu. Daawwiti kanumarraan si tursa sisi dhaabnis waanuma doktoroonnii fi biraanuun gadi jabeessan kana jedhe dhugaadha akka filannoon karaa nagaa adeemsi karaa nagaa barbaachisaa akka ta'e namuu itti amana rakkatemeeti amala mootummaa sanarraa sun jedhama. Amalli mootummaa sanaa warra nagaa labsu warra nagaadhaan deemu irratti ajjeechaa fi dhukaasa banaa kan abdii ragaa irratti baakotti otoo inni dhaabatee waltajjii irraa nagaa rabsu ajjeechaadhaatti dhukaafame kanaafi kan warra bosat waajjira banuudha dhaqee nagaadhaan uummata ijaaruudhaaf deeme irratti dhukaasti ba'ee banamee hoogganaa ajjeesuudhaaf yaalame qaama kanaati. Uummanni keenya waggaa tokkoo fi ji'a ja'a kana keessatti takka mootummaan Minilik illeen mootummaa Dargiis haa ta'u mootummaa Haile Sillaasee mootummaa TPLF waggaa 27 balaaleffachaa ba'an illeen waan hin goonetu waan irratti hin taanetu mootummaa waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti aangoo qabate kanaan irratti ta'aa jira. Akkuma biraanuun jedhee doktaris jedhee karaan nagaa kun filannoo dhuma hin qabne injifannoottis nama baasaa jedhe. Akka dureenis ibsa gaazexaadhaa yookiin keessatti jedhanitti uummanni mirga isaatiif uummanni biyya sanaa waliigalatti keessattuu uummanni Oromoo addatti mirga isaatiif falmachuu qaba yaada jedhu kaasan. Warri ammas dura dubbatanis kanuma jedhan. Yoo akkas ta'e dhaabni uummanni hooggansa malee waa gochuun hin danda'u. Dhaabnis immoo uummata malee waa gochuu hin danda'u. Sochiin lamaan walitti hidhachuutu irra jira. Dhaabichi eega kan cichoomina karaa nagaa kana keessatti qabsaa'ee fuulduratti qabsoo ammas rarra'ee as ga'e kana fuulduratti furgaasa jedhe maal gochuu qaba? Akkamittiin uummata cabseetti ba'ee uummanni kun mirga isaatiif kana caala adeemsa muuxannoo waggaa tokkoof ji'a ja'a kana irraa ka'ee maal gochuu qaba? Uummatichoo taa'ee manatti du'uu fakkeenya gaariitu argame. Wallagga qobaatti kutanii Gujiitti qobaatti kutanii waan miidhaa turan Wallaggiif Gujiin shiftaadha jechaa uummata irraa qobeessuudhaaf yaalii godhan cabsanii ba'anii amma jiddugala biyya keenyaa kaaba duraanuu calqaban karrayyuutti duraanuu jedhan qarqara sana Amaaraan gargaaramanii maal gochuudha qaba dhaabni kunii fi uummanni kun akkamittiin iddoo kanaa ka'ee waa fooyyessee fuulduratti tarkaanfachuu qaba jettee yaadda gabaabumatti. Tole bareeda barbaada galatoomi. Gaaffiin kun gaaffii barbaachisaadha. Gaaffii bilbiltuudhallee. Garuu immoo akka siyaasaatti yoo ilaalte akka siyaasaatti akka siyaasni Oromoo irra amma jiru irratti yoo ilaalte anaan akka kootti irra gaariidha irra fooyyeedhaan jedha jechuudha. Maaliif kana jettee yoo naan jette raadi gaafa qabsoon uummataa haqaa barbaadu qabsoo mootummaa kana jiksee mootummaa kana raasee gaafa caccabsu beekamuu kan qabu qaamni mootummaa hiwaatiin jiru kuni qaamota amma jiru aangoorra jiru kana
afaan isaan haasa'anii gadi ba'an sana godhee baasuun anaan akka kootti dandeettiidha jedhee ilaalaa jechuudha. Maaliif onaan jette qaamni tokko dandamachuudhaaf wanna godhuu qabu ture jechuudha. Yeroo isaaniin akkana godhee gadi baasu jaalateeti miti illee. Ofii isaatiif qaamni ho'aata dandamachuun isaa barbaachisaa ture jechuudha. Otoo kana godhuu baate qaamni ho'aata har'a Tigraayitti galee jiru Tigraayitti galee taa'uu hin danda'u ture. Kana ta'uu qooda beekaniif qabsoon uummataa akka jaarmiyaatti akka qabsoo uummataatti gaafa ka'ee sadarkaa kanarra ga'ee mootummaa sana cabnaan giddu galeessa Tigraayitti illee galee beezii godhatee achii deebi'ee ka'uu hin danda'u ture jechuudha. Kanaaf warra afaan siyaasa Oromoo haasaan qaama kana as bidee gadi baase jechuudha. Wanna kana kanan kaaseef maaliifi gaafa sana ta'u uummanni Oromoo divaayidii ta'e. Eenyuun tokko qaama already qabsoo uummataa otoo hin ta'in qabsoo uummataa afaan faajjessuuf konfiyuuzii godhuuf cabsuudhaaf haasaa siyaasaa haasaanii gadi ba'an. Ana akka kootti ilaalcha kooti. Ilaalchi koollee sirrii ta'uusaa maaliin ragaa ta'a gocha isaan har'a godhanirraa hubattaa jechuudha. Kuni ragaa salphaadha jechuudha. Baay'ee beektee wanna salphaa wannuma fuuldura jiru jechuudha. Wanna isaan amma godhaa jiran gaafa gadi ba'an maaliif akka ta'e hubachiisaa jechuudha. Qaamotiin Tigreellee isaanin achi ka'anii bahuun isaanii isaanuu haa ganan malee achi bahuun isaanii qaamni Tigraayitti galee har'a humna ta'e ofii otooti giddu galeessatti achi bahee of ijaaruu baate har'a Tigraay irratti of difeendii godhuu hin danda'u ture jechuudha. Akka Tigraayitti illee sun sirrii ture qaama Oromoota siyaasaasee Oromoon tasgabbeessee Oromoon sadarkaa cocho'eetu mootummaa sana jigsee kan isaa dhaabbachuudhaaf sa'uurra godhuunsaa sirrii ture jechuudha. Kana keessatti illee qaama isa qarqaaru argatee jechuudha. Qaamni isa qarqaaru eenyu? Paartoliin Oromoo biyya alaa jiran hunda adda bilisummaa Oromoo ala qaama qabsoo afaan faajjii Oromoo irratti ta'e kana ta'anii jechuudha. Sanaaf ragaan maal? Hundumti isaanii galanii qaama mootummaa har'a Oromoodhaan dhiibbaa irratti godhaa jiru. Siyaasa isaa garantaanitti tageessaa jiru kan wajjin tokko ta'anii itti galanii isaaf hojjechaa turanii jechuudha. As keessatti kana hundaarraa darbee qabsoon Oromoo fi siyaasni Oromoo yeroo sana keessatti burjaaji'anni qaama qabsoo diina keessa afaan sanaan gadi ba'uun afaan siyaasaa haasa'uun sun sabboonummaa Oromoo haasa'uun sun faayidaa Oromoo haasa'uun sun miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hooggan adda bilisummaa turellee warrooti isaan dogoggorsiisan ture jechuudha. Siyaasni Oromoo kun siyaasni Oromoo fi siyaasni adda bilisummaa Oromoo kun kana hundaa keessaa bahee siyaasni isaan gadi bahanii sun sadarkaa isaa eeggatee faallaa kaayyoo biraatiif akka ta'e ragaa ta'uusaa sadarkaadhaan ta'uusaa argitaa jechuudha. Sanaaf immoo otoo adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan galee biyya sana keessatti qabsoo nagaadhaan otoo godhuu baate adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti galuusaa tokko gaafa inni galee deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo biyya sana keessatti miliyoona 7-8 ta'u kana gadi ba'uunsaa siyaasa addunyaadhaaf dhaaba sanaaf wanna garmalee guddaa ture jechuudha. Siyaasa Oromoodhaafis wanna guddaa ture jechuudha. Siyaasonni qabsoon adda bilisummaa Oromoo godhe keessa siyaasni guddaa inni godhe addunyaa keessatti qaama qeerroo ijaara qabsoo nagaa godhe siyaasa addunyaa fi siyaasa biyya sanaa jijjiiree as beet mootummaa sana cabsuun akka tokkoffaatti ilaalaa jechuudha. Lammata caasaa inni ijaaree fi haala inni siyaasa itti godhee siyaasa addunyaa mo'uu isaarraan gaafa inni biyyatti galu siyaasa addunyaa irratti uummanni sana hundaa bahee qaamni kun siyaasni kun yookiin immoo qaamni adda bilisummaa Oromoo kun siyaasa uummatichaa ta'uusaa addunyaatti argisuun ragaa tokko ture jechuudha. Isa booddee maaltu ta'e? Dhiibbotii qaamni mootummaa siyaasa addunyaa siyaasa Oromoo haasa'anii gadi bahan kan achi taa'ee haqa Oromoo sana haasa'uunsaa wanna hin taane mormuunsaa dirqama ture jechuudha. Yoo sana hin taane maaltu ta'a? Hundumtuu dhaqanii qaama mootummaa kanaa ta'anii gufuu qabsoo Oromoo fi qabsoo Oromoo itti du'aa bahe sharafaa adeemaa turanii jechuudha. Qaamni siyaasa adda bilisummaa Oromoo garuu achi keessa taa'ee uummata isaa keessa taa'ee
mormaa fi lakkii sun sirrii miti jechaa ture jechuudha. Qaamotii siyaasa biraa wajjiniin ammaani dhugaasa ofoo ta'e qabsootii Oromoon waggootii lama kana keessatti adeemsite keessa dhaaba lama qofatudha mootummaa sana mormaa ba'e. Qaama kiyoofisii qaama Dr. Maradaan hoogganamuu fi qaama adda bilisummaa Oromoo qofatu ture jechuudha. Qaamotiin kun uummata Oromoo yeroo sana keessatti mootummaa kana uummata han Oromootii jedhee haasaa Oromoo haasee ijoollee abbaa gadaati jedhee gaafanni akka kanatti gadi ba'u Oromoo sadarkaa sanatti divaayidii ta'e jara kana faana bu'e sadarkaadhaan gochi isaan godhanirra dhaqeetarra maal laata? Almost zero. Miseensota isaa malee qaama uummataa qaama saddeet garuu qabu jechuudha. Kun maal jechuudha? Siyaasa biyya tokkoo keessatti mo'umsa guddaadha jechuudha. Kanaaf mo'umsa sana argachuun maal ta'eef wareegama otoo wareegama kennin mo'uu hin dandeessu. Biyya sana keessa taa'ee otoo miseensi isaa hidhamu, otoo hoogganni isaa sadarkaa ajjeefamutti, miseensi isaa ajjeefamutti, uummanni isaa otoo gadararamu, hidhaa baay'ee irra ga'u kana hundaa chaaleenjii godhan qaamotiin paartii kiyoofisiis kana hundaa danda'anii har'a sadarkaa uummatichi irra baananee of beekee ofirra dachee mootummaa kana mormuu fi fuuldura dhaabbachuu irra ga'ee jechuudha. Kuni mo'umsa guddaa. Uummanni conscious leveliinsaa jeequmsaaf daddaaqina adda addaa irraa bahee dhaabbatee mootummaa kana ilaaluu calqabe. Qaama isa qajeelsuu fi wanni hin taane taanaan akkuma kanaan dura tokko ta'ee sammuu tokkoon jira. Oromoon almost 99% miseensaa fi deeggartoota Oromoo akka Oromootti naasaa jira. Daawit yaada gaariidha kaasaa jira garuu nurkaa deema. Yaadni isaa yaada gaariidha. Nan gabaabsaa kanaaf amma dhaabicha egaa kana murteeffate uummatichaa fi seega waamee godhe wal qabatanii maaltu ta'uu jira asirraa qabee fuulduratti maaltu ta'uu qaba kan jedhu sanaan gabaabsinaa ta'u. Maalti ta'uu kanaa fi dhaabichi maal godhuu kana laali ifa. Ifaan maali? Mootummichi gara kamitti adeemaa jira? Mootummichi already frustrationii keessa galee jira. Nama ajjeesuu fi gara biraatti harkaanfachaa jira. Yeroo ammaa kana dhaabichi kun biyya keessa galee qabsoo nagaa godhuudhaaf biyya keessa galee. Qabsoo nagaa godhuudhaaf biyya keessa galee fuuldura bahee uummata isaa wajjiniin uummati isaas dhaabichis dhaabotii isaa fakkaatu wajjiniin mootummaa kana mormuu fincilaan fuuldura dhaabbachuu dirqama isaa ta'aa jechuudha. Kanaaf immoo yeroo ammaa kana keessatti uummatichi sammuun isaa sadarkaa kanarra jira jechuudha. Uummanni kee si fudhatee si amannaan, uummanni kee mootummaan kun gara inni hin barbaannetti isa adeemsisuu beeknaan qaamni si wajjin hin ka'uu fi waa godhuun salphaadha jechuudha. Kanaaf anaanannatti mul'atu nama ajjeesuu, nama hidhuu fi haala adda addaa keessa galuun maal argita? Already sadarkaan siyaasaan kufuusaatii fi waadira wanna qabatu rakkachuu isaa argitaa jechuudha. Kanarraan filmaataan akka hin dabarre beekamaadha. Kana gidduurratti jeequmsa kaasuu fi dhiibbaa adda addaa godhuu isaa dirqamaa jechuudha. Akka qaama mootummaan deeggarsa uummataa hin qabne kufaatiin isaa beekamaadha. Kanaaf filmaatarra gahuu hin barbaadu. Isaa asitti garuu wannootii godhuu kana godhuunsaa dirqamatti ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoon wanna isaa ta'u fincilaan kanaan dura mootummaa Tigraayitti akka galchee ammas deebi'ee fincilatti kaasee mootummaa kana dirqamaan aangoo isaarraa buusee qaama beektee isaa ta'u kaawwachuun dirqamatti ta'a jechuudha. Bareeda. Haa ta'u gaafii silaallee daddabalatanis ni qaba. Daqiiqaa 9 duwwaatu nu hafe. Sa'a qabanne keessaayi kanaaf gaafii taanu gaggabaabsitanii tumanaa xumurtu eeranii yaada. Gaafiin itti taanu dhimma hidha Abbayyaa kaasee mari'achuu fi murtii irra ga'uu gumii sabaa keetuu gaazexeessotaa fi ibsa kenname sana keessatti kaafame. Amma yeroo kanatti dhimmi Abbayyaa dhiigni nama keenyaa guyyuutti
bakka hundatti akka bishaanii dhangala'aa jiru keessatti dhimmi Abbayyaa bishaan Abbayyaa gara fe'ettoo dhangala'e gara fe'ettoo yaa'e yoo barbaade yoo goge dhimma Oromoo akkamitti ta'ee yaaddoo gumii sabaa dhaaba bilisummaa Oromoos haa ta'u dhaabolee biraa kan uummata Oromoos ta'ee ilaalamuu danda'a. Otoodhuma ta'ee illeen mootummaan uummata keenya ajjeesaa jiru akka ammarraa dubbanne kanatti uummata keenya qabaa jiru dhiiga nama keenyaa dhangalaasaa jiruun yoo rakkinni dhalate bishaan kana dhimma bishaan kanarratti uummanni kun akka maal godhu tu eegama. Mootummaa kanaa wajjiniin duulee dhaabbatee akka laga Abbayyaa yaa'aa laga Abbayyaa otoo dhiigna isaasii dhangala'uu laga Abbayyaatiif mormutu eegama. Maaliif ka'amee ishuu ta'e wanti kun doktoroonni? Baay'ee fayyaa ta'e waa'ee laga Abbayyaa ka'uun isaa dhimmi laga Abbayyaa dhimmoota rakkoo Oromoo haga ammaa mudatanirraa dhimmi laga Abbayyaa rakkoo haga ammaa Oromoo mudatanirraa rakkoo irra hamaa tahee odoo hin laalini lagni Abbayyaa mootummaa Suudaanii fi Ijiptii fi Itoophiyaa iddoo rakkoon uumamuunsaa gara tokkoon carraadha. Maali akkuma reefu sinjeetti mootummaan Itoophiyaa haga ammaa bara Haile Sillaasee irraa bara 1935 irraa eegalee haga ammaa maallaqa guddaa mootummoonni haga ammaa jiran wanni irraa gargaarsa Ijipti irraa argatan investimentiidhaa fi gargaarsa maallaqaatii fi gargaarsa teeknikaa adda addaa mootummoonni kana argataa turan. Wani namni keenya beekuu qabu Abbaay ወንዝ የሚነሳው ከጣና ነው ወኒ ጁሱን ኪጂባ ቤክ ለግኒ አባያ ናኖ ሁሉ ጉድሩ ከነ ኬሳ ዲበር አርኪ ቶርባተምኒ ኦሮሚያ ኬሳ ካ ዮ ለጎኒ አቺራካ አባየቲ ደበለሙ ባተኒ ለግኒ አባያ ወኒ ጃሙን ጂሩ ጣናኒ bishaan haraat kan bishaan san irreetti godhee deemu bishaan Oromiyaa keessaa deemuu fi laga Baarooti. Kanaaf uummanni Oromoo haga ammaa seenaanis bishaan kanarraa keessummaa tahee faayidaa mootummaa Ijipti irraa argamurraa takka direct benefit uummanni Oromoo argatee hin beeku. Uummanni Oromoo inumaa'uu lagni Abbayyaa akkuma inumaa'uu warra North Itoophiyaa qofa ilaalutti Amaarumaa fi Tigree qofa ilaalutti fudhatamaa seenaa irrattis akkasitti barreeffama. Kanaaf lagni Abbayyaa hunda caalaa kan inni ilaalchisu Oromoodha. Maali karaa birootiin ammoo mootummaan kuni laga Abbayyaa sababsatuudhaan mootummaan Dargii yoo fudhannee ilaale amata 17 turuudhaaf tooftaan inni itti gargaarame lola sababa gufuu ta'eef lola keenya guddina biyya tana lafa hunda magariisa godhuudhaaf lafni guddina rakkoo nuti ta'e lola Somaaleetii fi lola biyyoota Arabaatiin karaa Eertiraatiin nutti afeeramee kan juudhaani lola sababfachuudhaan uummanni mirga isaa dhabee gaaffiilee guddinaaf gaafatu hunda xiqqeessee ilmaan isaa lolaaf akka gabbaru taasise. Imaammanni mootummaa kun ammoo waldura dhaabbannaa Ijiptii wajjin filachuun waldura dhaabbannaa haala karaa nagayaatiin fixu fudhachuun isaa amma waan lolarra jiru raajacha waan mirga Oromoon gaafatan kana dhiisaa lola alaa sunitti dhufee jee ammas ijoollee Oromoo lola ibiddaatiif qaadhimu barbaada. Kanaaf yoo arran dubbanne boru dubbachuu hin dandeenyu. Yoo arra callisne waan mootummaan kun arra hojjechaa jiru boru deebitee mormuun sirra hin jiraatu. Waan kaleessa nan ilaalu jettee arra na ilaala jettee dubbachuu hin dandeessu. Ilaalcha cimaa ijjannoo hir'oomine qabaachuu kee agarsiisuu kan dandeessu waan dhimmas ilaalu hundarratti ijjannoo ifaa qabaachuudha. Kanaaf wanni laga Abbayyaa nu Dambidoolloodhaan Suudaanii walitti dhufnaa beek. Suudaan kibbaatiin
wanni biyya Suudaan keessatti ta'u mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa akkamii akka qabu lola Eertiraatii fi lola warra Tigraay fi lola nuti illee mootummaa dargiidhaan lolaa turre irratti biyyoonni ollaa dhiibbaa akkam akka qaban nama agarsiisaa jechuudha. Biyya Ijiptii wajjinis immoo seenaa hariiroo dheeraatu nu gidduu jira. Kana hundarratti uummanni Oromoo akka dukkana keessatti taa'ee dhimmi isa laalle godhamee isaa achitti wanni murteeffamee ilmaan isaa lolaaf deemsifamuu deemaa jiru kana irratti ijjannaan karaa nagayaatiin hariiroo intarnaashinaal waan ta'eef filatamuu qabu malee saba lolatti seenuudhaan haala filmaataa dabarsiisuudhaaf Abiyyiinis akkuma Mangistuu Hayilamaariyaamitti amata 17 turuudhaaf hawwii inni qabu kana dura dhaabbatanii ijjannaa ibsachuun ifaa barbaachisee wanni lagni Abbayyaa arraas boruus yoomiyyuu taanaan Oromoon sagalee irratti qabaachuu qaba. Yoo Oromoon ala wanni tahee mootummaan Itoophiyaa murteessu hundumtuu tokkollee nu gatii hin qabu. Kanaaf ijjannoo ifaa fi roomine qabaachuu isaa adda bilisummaa Oromoo agarsiisuun waan barbaachisaa ta'eef irra dubbatee yaadachuun qaba. Lola Ijiptii wajjin seenamuu deemuudhaaf mootummaan Itoophiyaa ifuma yoo barbaade irra dhaqu malee lolichi Oromoo lolaaluu miti. Ankanumaan jaa keessaa bahe. Gaarii galatoomii doktoroonni gaarii gootee ibsite amma lola Abbayyaas haa ta'u mootummaa sana jalatti wanneen gaarii godhee ibse waan ani barbaade kaasee jira. Mooraalidhumaa fi gaafiin duubatti tokko qabu isinii kennuudhaaf jiraadha warra haftanii fi doktoroonni carraa gabaabduu daqiiqaa qabaatetti dabala. Mootummaan kun waan namoonni irratti jedhu onneen jedhe irratti xiqqoo dabalata qabaatte biraanu waan laga barraa Abbayyaatiin ka'u duwwaa otoo hin ta'in waan tumti fe'eyyuu dhalate uummanni Oromoo mootummaa diina ta'e idda gaafa aangotti ba'ee duwwaa otoo hin ta'in nama jalatti isinnaa hojjechaa ture. Ulee qabata Oromoo dharreeban ta'e innaa hojjechaa tures. Idda barcumarra taa'ee murteessee Oromoo ajjeesuudhaaf murteessuu aangoo qabaateeyyis uummata Oromoo diinoffatee ajjeesaa jiru kanatti kamuma fe'eyyuu yoo ta'e mootummaa kana jalatti wanti fe'eyyuu yoo dhalate hojjechuu birmachuu isa jala taa'ee isaan hoogganamee waraana fe'eyyuu ni gaggeesse hirmaachuu mooraalii innis hirmaachisuu mooraalii akkamii qaba. Uummanni Oromoo sanaaf eeyyamamaa ta'uu qaba kan jedhu mee waa itti dabali daqiiqaa dhuma xiqqoon irraa wanna fudhuuti. Dhuguma wanni amma onneenuu waa hundumaayyuu lafa kaa'eetoo jira. Wanni haaraan wanni ani itti dabalullee hin jiru haa ta'ullee malee garuu jetteen narraan hafiinidhaaf hoo ta'e malee dhugumaan akka gaariitti lafa kaa'ee jira. Qabsoon Oromoodhaa diinni Oromoodhaa waan gochaa jiru Oromoon eega beeke waan isan galchinetti uummanni Oromoodhaa akka dhaqeetoo ittiin laaqamnee fi ibsa san keessatti akka gaariitti godhanii lafa kaa'aniitoo jiru. Kanaan booda Oromoon of eeguu qaba. Maaliif waan isan galchinetti uummanni keenya dhaqee waan itti raramuuf hin jiru kanuma. Daawit waan gaafii biraatan sii kaasa. Uummanni keenya koronaan dhibeen haaraa nama dhalate kuni yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Biyya keenyas seenee jira. Amma biyya keenya qabnu keessaa gartokkeen bilbilii fi intarneetiin irraa citee qunnamtii hin qabu. Mirga odeeffannoo argachuu dasarbame uummanni kun yeroon dheeraan darbee jira. Yeroo kanatti illee wanti jijjiirame hin jiru. Gaafatamtuun telekominikeeshinii Hiruut jedhamtu karaa addaa baafnee fi karaa addaatiin waan sana qaqqabsiifnaa yaada jedhu kaaftee hin qoostee jechaadha. Akkuma biyyi qoosuu ishiinis qooste. Maaliif gooftaa ishee abdattee. Namni tokko Wallagga Gujii fi Boorana Shawaa dhiyaa keessatti yoo itti gaafatama nama tokkoof beekaa akka waan ajjeese silaa beekas ajjeesee jira. Itti gaafatamni kan mootummaa kanaa ta'uu qabaa warra jedhutu jira. Kanatti maal dabaltame maal jechaadha karaa biraa bilbilaa fi intarneetaa ofiishaala kutanii karaa biraa qunnamna keessa deemanii mana rukutanii itti immoo maal karaan ishiin qabu.
gabaabumatti barbaada waa'ee dhimma koronaa vaayirasii kana yeroo ammaa kana keessatti quunnamtii ummatichi odeeffannoo ittiin argatee beektee of dhimma kanarraa baraaruudhaaf godhuurraa hanqisuuni akka seera addunyaatti fi akka addunyaatti joonosaayidii uummata tokkorratti joonosaayidii labsu. Kanaaf dhimmi kuni seera addunyaatti isa gaafachiisa. Akka biyya sanaatti miti. Biyyittiin addunyaa keessa jirti gara fuulduraaf seera uummanni kun haala kanaan gaaga'amni irra geenyaan seera addunyaa aangoorra jiraate lubbuudhaan jiraate addunyaa kanarra eessa deeme mootummaan kuni seera addunyaadhaan gaafatamuusaa shakka tokko hin jiru kana keessaa bahuu hin danda'u. Maaliif kuni uummata tokko irratti joonosaayidii labsuudha beektee. Maaliif jettee uummata beektee addunyaan yeroo ammaa kana keessatti garmalee yaaddeessaa ta'e dhukkuba uummata fixaa jiru guyyaa tokko keessatti beektee amma nama 700 amma nama 800 fixaa jiru kana odeeffannoo uummanni addunyaa irratti hin arganne godhee uummata tokkoon odeeffannoo ala irraa kutuu jechuun kuni kiraayimii guddaadha beektee. Kanaaf itti gaafatama jala mootummaan kun bahuu hin danda'u. Kana beekeeti uummata kanaaf falaffaluun dirqama isaa ta'a jechuudha. Kana immoo innumtuu ni beeka. Bareeda fayyaata keessummoota koo doktoroonni obbo Biraanuu fi obbo Daawit sagantaa ani qopheesse irratti argamtanii yaada nu qooduu keessanii fi sagantaan keenya irraa asirratti raawwata. Hordoftoota keenya sagantaa torbee qabannee walitti deebinu nama wal agarrutti fayyaa nu ta'a nagaan tura. Nagaa ta'a isinis. Biyya godhachee Oromiyaa ormatu saame dabareetti wal furee nu callifnaa roorroo nurra bubbulee erguma dhaloonni falmatee maala yaadaan yaaddessa malee lola malee tolaan hin galtu si baree erguma dhaloonni falmatee maala yaadaan yaaddessa malee lola malee tolaan hin galtu si baree biyya godhachee Oromiyaa ormatu saame dabareetti wal furee nu callifnaa roorroo nurra bubbulee erguma dhaloonni falmatee maala yaadaan yaaddessa malee lola malee tolaan hin galtu si baree erguma dhaloonni falmatee maala yaadaan yaaddessa malee lola malee tolaan hin galtu si baree. Birraan roobee baranaa otoo dimimmisuu gara barii dukkanaa ifaa walagarraa wareegama lubbuu kanfalaa kunoo har'aas keenya gadi laafnu jalaa jabeeffadhu dallaa jalqabdee abdiin kutinii akkaamtee dhiisuun kun qilee nu gata booda maqaan nu badaa qawweeshiin sodaatiini urrii gaara mul'ataa irratti leenca galaayi na buffisuutu nu falaa qawweeshiin sodaatiini urrii gaara mul'ataa irratti leenca galaayi na buffisuutu nu falaa. Barri baranaa kun akkamii si ta'uu dide kiyyoo natti ta'ee akka garaan nu tokko taane agarte. Barri baranaa kun akkamii si ta'uu dide kiyyoo natti ta'ee akka garaan nu tokko taane agarte. Yaa warra malkaarra gamanaa yaa warra tulluurra gamasii muka qilxuuti kan garbiitti magarte. Barri baranaa kun akkamii si ta'uu dide kiyyoo natti ta'ee akka garaan nu tokko taane agarte. Barri baranaa kun akkamii si ta'uu dide kiyyoo natti ta'ee akka garaan nu tokko taane agarte. Asii mala mali achiis mala mali. Ya duumessa gannaa roobuudhaaf calaqqisaa
sanyiinis biqiluu har'as kunoo ni bubbisa. Maali malli waatu dhibe maali malli. Silaas bara cubbuu kijibaa balballi banaa keenya guyyaatu dukkanaa rakkanne eenyutti mannaa. Maali malli waatu dhibe maali malli. Dhufuuf jira guyyaa walabummaa gochi badii boruu dhibaa fuuldura keenyatu ifaa akkuma goobana ji'a. Maali malli waatu dhibe maali malli. Nutu nama tumnu nutu kaniiroo rifamnee nuti mbulluu wajjirne baafanna gumaa hin baduu dhiigni qulqulluu. Maali malli waatu dhibe maali malli. Maali malli waatu dhibe maali malli. Maali malli waatu dhibe maali malli. Abbaan biyyaa nuyi shakkiin qabu kadhattuu galtuu waliin madaallu. Lammii koo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu. Si darbee dhugaa qabda si nyaachifnee garaa sitti hin jabaannu. Lammii koo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu. Aduu bara dhibbaa jira kanaaf illee dhaloonni kutatee wajjin hiriire. Lammii koo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu. Daandii haqaa qabanne haa loluu addaan faca'uu keenyatu nu miidhe. Lammii koo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu. Lammii koo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu. Tole tole. Lammii koo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu. Audio Jungle.